Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harka fuunii eegumsa nagaa fayyaa isiniin jechaa anna eeguuti isinoo akkam jirtan isiniin jechaa har'amee guyyaan wantiin qabadee dhufee jechuudha. Viidiyoo kiyya immoo akkuma ilaaltaniinu laayikii godhaa jechuudha. Akkuma seentanii laayikii godhaa. Wanni nan qabadee dhufee maaliini? Wanni nan qabadee dhufee maali? Guyyaan har'aa guyyaa Jummaati. Mee du'aa waliif haa goonu bakkuma jiru jechuudha. Guyyaa tokko tokko dabaree du'aa waliif goonee baay'ee gaariidha jechuudha. Xiqqaas ta'e guddaas ta'e gorsaas jira, qoosaas jira, waa'een barumsaas jira. Wanni hin jiru alhamdulillah. Maaliifuu afaan Oromoo irratti duraan akkatti hin jiru ammaaf garuu baay'ee nu dhiyaataa jira. Hundi keessan galatoomaa isiniin jecha. Maaliif kaawaa barsiisullee heddummaataa jira jechuudha. Waan adda addaatiin itti jawaadhaa isiniin jedha. Akkasuma immoo kan diraamaa hojjetullee hedduutu jira jechuudha. Har'a garuu mee guyyaa du'aa itti hafuuf isiniin jecha har'a du'aa qabadee dhufe malee waan biraa qabadee hin dhufne. Soonu viidiyoo kiyyaa isinitti tolee du'aa kiyyaaf immoo aamin jedhaadha jechuudha. Viidiyoon kiyyaa isinitti tolu ta'ee subscribe godhaadha achiin immoo share fuudhuuf godhaa jechuudha. Mee guyyaa har'aa du'aa itti qabadee dhufe maaliin isiniin jecha yaa Rabbi keenna. Ya Rabbi kena biya baate ya Rabbi biya baate tafte ya Rabbi dawo munura godi ya Rabbi kena rakata kena ya Rabbi nufuri ya Rabbi bela kena ya Rabbi lebnu bas ya Rabbi huma sababi ya Rabbi kena war biya kena tille wanto bajuru kanaralle ya Rabbi kena bala kanalle ya Rabbi nura dabi balan kunimmo walai bala intane jechuudha. Rabbiin balaa kanarra jalana mahabararu kasanirrallee Rabbiin nurra haadha bu'aa sababii jechuudha. Balaan taanetu deemaa jira. Sababni mee karaa baalee roobee kanarraa viidiyoo hin argee baay'ee nama jibbisiisa jechuudha. Garuu naaf hin galle ka duraan itti akka har'attaa sanaan waan irraa hin beekne laakiin feesbuuk irra sheer goote ijoolleen. Laakiin immoo Rabbiin balaa kana ofii fedhe nurraa kaasu jechaadha. Rabbiin immoo warra du'eefillee Rabbii nufa araaramuuf jecha akkasuma immoo warra mana hidhaa keessatti rakkatee jirullee Rabbiin wallaahi waa sababee karbii yaa Rabbiin karaa hawwalee isaanii warra dhibamullee akkasuma akka achi keessatti warra dhukkuba jira kan nyaata dhabee jira kan uffata dhabee feestaalii uffatu jira. Rabbi wallaahi kana hunda jalaa yoo Rabbiin hooma sababee Rabbiin balaa akkana kana jalaa nu haa baasu jecha baay'ee dararamaa jiranii warri Suudii keessallee nama andawalee fi gaafadhee jira. Nyaanni hin jiru baay'ee ulfaataadha jedhanii dhuguma Rabbiisitti jechuun baay'ee ulfaata. Rabbiin balaa kan taane jala Rabbiin nu haa baraaru isiniin jecha yaa Rabbi biyya baatetti haftee yaa Rabbi hunditi yaa Rabbi kenna ganzaba kenna tan hojjennu yaa Rabbi barakaa keessa nu kaa'e yaa Rabbi kenna biyya ambaatii galee biyya kennatti galee biyya ambaatitti as deebinaa yaa Rabbi hunditi yaa Rabbi taqabanne yaa Rabbi keessa taddalagannee harka qabnu yaa Rabbi barakaa keessa nuuf kaa'e. Hundi kenna yaa Rabbi kenna aamin jedha asumaanu jechuudha. Du'aa xiqqoon qabdu jechuudha. Hundi keessanuu aamin jedha maaliifuu niyyaadhaan du'aa godhaa jira waan ta'eef jecha aamin jedha bakka jirtanii hundi keessanuu yaa Rabbi balaan taa'an nurraa fuudhi yaa Rabbi biyya keenya nagaa buusi irraa waannaan yaa Rabbi wanti kabbalaan biyyaa tun immoo baay'ee as shoggaadha. Keessaa ilmaan Oromootti miidhamaa jira beekanii yaa Rabbiin balaan taane nurraa haa qabu jecha kan hin beekne wallaalaa daa'immanii waan hin taanetti oofanii waan isaan irraa hin beeknetti oofanii balaan taane mudataa jiranii Rabbiin balaa kana hunda nurraa haa fuudhu aamin jedha asumaanuu ani viidiyoo sanarratti dheeressuu fedhii hin qabu. Akkasuma immoo hundi keessanuu bakka jirtanii aamin jecha Rabbiin kabareetillee yaa Rabbi kenna barumsa isaanii galmaan geessisi yaa Rabbi yaada isaanii waan anka doktora taa'e yaa Rabbi doktora taasisi anka barsiisaa taa'e jedhee itti yaada yaa Rabbi barsiisa masanii itti fufsiisi ani hin dalagadhaa hin xaarradhaa jedhee kaniin niyyaa isaa tolfeetisanillee yaa Rabbi qajeelchiif yaa Rabbi kenna warra haqa namaa hin yaada jedhee tattaafatullee yaa Rabbi afaan irraa qabi feeta humna isaatiin dalgatee akka nyaatu yaa Rabbi goosisi. Ya Rabbi kenna warra shamara miidhullee kana yaa Rabbi nu qajeelchi shamara dhiiratti taphattullee yaa Rabbi nuuf qajeelchi hin jirtu hin jedhina hin jirti shamara dhiiratti taphattullee jechuudha. Yaa Rabbi sanillee nuuf qajeelchi anuma wajjinu jechuudha. Yaa Rabbi nuuf qajeelchi. Naasumaanuu ilmaan Oromoodhaa bakka jirtanii hundi keessanuu yaa Rabbi jedha du'aa godhaa. Keessa otoo Suudiitunii fi balaan biyyatun baay'ee jabataa jirtu yaa Rabbi hunda keessaatu yaa Rabbi nuuf baraati yaa Rabbi kennas kadhanneeti yaa Rabbi si malee maal qabna nuti
bakkuma hundu bakka feeniteenis bakkuma feeniteenis si malee karri sochoon takkallee hin jiru yoo ati fayyaa nu kennite qaama guutuu keenya fayyaa nu kennite waanuma hundarraa dhibe hundarraa ati nu baraarte sinirraa yoo fayyaa taane waan hundumaa tattaafachuu dandeenya yaa rabbi balaa kana hundaa'u nurraa fuudhi yaa rabbi kenna warra dhukkubellee yaa rabbi kenna dhibe homa wayii sababiiti yaa rabbi nu fayyisi warroota hawalee nurraa dhukkubuu jirullee akkasuma tan akka Fatihaa Mujaahid faa tan ummaan isii dhukkubsattee biyya ambaa keessatti baay'ee miidhamaa jirtu Fatutiyyaa atis baqatamaa akka kenneti rabbi wallahi ummaa kee umma sababii rabbi siifaa fayyisu wallahi dhumaa seenuu du'aa isiif godha baay'ee tokko viidiyoo kan kee wallaalu baay'ee tokkoon niin gadee dhukkuma haadhaa jechuun immoo baay'ee ulfaataadha rabbiin ofii fedheesii haa fayyisuuf Fatutiyyaa asumaan du'aa isii godha siin jecha rabbiin immoo rabbiin danda'aadha rabbiin huma sababii rabbii akka ofii fedhe malee akka namni fedhe miti jechuudha ofii fedhe hundumaayyuu rabbiin balaa kana hundaayyuu nurraa haa dhabu akkuma koronaa nurraa kaasii kana balaa kanallee nurraa haa kaasu isheen jecha asumaan du'aayitii isinitti haa gabaabsu isiniif haa gabaabsu jechuudha yoo du'aayin keessanitti tolee aamin jedhaadha hangalumaa dhageeffadhaadha kasanirraa hafe immoo warroonni musliimaa guyyaanarraa jummaadha nabii keenyarratti salawaata buusaa isiniin jecha hundi keessanuu turtii gaariin isiniin jecha inni ranfatina salawaata buusuus inni ranfatina asumaan hundi keessanuu kan rabbii keessanii deebi'aa du'aayii godhaadha kan amantiin keellee musliiman taanii kan feete ta'ee rabbii kan keessatti goori kan rabbi caalee nama hin jiru waan ta'eef jecha hundi keessanuu turtii gaariin isiniin jedha nagaatti du'aayin kiyyaa isinitti tolee aamin jedha.